كان لمتينا في بسي فاتنا بسي جوبو كوندوما أنا بليسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati ani obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Sagantaan kun YouTube channel irratti kan inni isiniif darbu Eliyaas Gabulaa official channel kan jedhu YouTube irratti kan inni isiniif darbu achirratti kan isin argattan. Sagantaan kun kana booda torbaniin isin qaqqaba gara fuulduraatti gooftaan yoo jedhe panel discussion qabanna namoota wajjin interview adda hingoona faarfannaan adda channel kana irratti hin gadhiifama jaalala gooftaatiin kanan isin gaafadhu hordofaa sagantaan kun kan keessan kan eenyullee miti kanaaf karaa garagaraa biyya garagaraa kan jirtan haala garagaraa keessa kan jirtan sagantaa kanarraati lubbuu keessanii kan isin ittiin soorattan sagantaa keessanidha maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u amma erga jalqabne homaan jennu bubbulleerra sagantaa keenya barumsaan walitti fufinsaan walii wajjin barannu erga jalqabne amma tutturreerra maqaan waaqayyoo kan eebbifame ta'u har'allee mata dureedhumas kanaan dura waaqayyo akka inni namatti dubbatu maaliin beekna nama waaqayyootti dubbate maaliin beekna kan jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabneerra kana keessa utuu waaqayyo isaanitti hin dubbatiin utuu waaqayyo takkaates tambis hin jedhiin namoonni ija jabinaan bara kana keessa sobdoonni ija jabinaan waaqayyo natti dubbateera jedhan miiliyoonaan lakkaa'amu addunyaa kanarra biyya keenya keessa kumaatamaan lakkaa'amu jechuun hin danda'a warri akkasii kun faca'anii waan isaan jiranii yeroo baay'ee waldaan kiristaanaa sobdoota waan jedhamu salphaamatti fakkaata waan sobduun eessa geessi maal gooti waan jedhan wayii tokko fakkaata waldaan kiristaanaa dhimma kanaa hin barsiiftu yeroo baay'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu garuu jarri kun baay'ee humna qabu bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos illee dhimma isaanii baay'isanidha kan isaa barsiisaa ture waldaan kiristaanaa barsiisuu dhiisuurraan kan ka'e har'a dhaloota mancaasaniiru dhaloonni keenya baay'een isaa manca'eera sababa isaanii badiin biyya keenyatti rakkinni biyya keenyatti sababa isaaniidha kan inni dhufaa jiru. Durii kaasanii jarri kun humna qabu amma biyya diiguutti humna qabu kanaaf waan isaan hin callifamu. Anillee sababa kana namoonni baay'een ilaalcha keessan jarri ilaalcha keessan gaddaraniiru waan ta'eef wangeela dhiisee nama ceepha'u waa'ee nama haasa'u waan akkasii jedhanii odeessisiisu miidhaa isaan geessisan haasa'u waan nurra jiraatuuf wangeelli keenya miidhaa isaan geessisanii waan hedduu dubbataa. Isa keessaati qabxiilee muraasa walii wajjin ilaaluun dirqama waan ta'eef qabxii tokko miidhaa sobdoonni geessisan torban darbe walii wajjin ilaaluun miidhaa isaan geessisan keessaa inni tokko amantiidhuma kana Yesuus Kiristoos isaa amanne kana Yesuusuma Kiristoos kana nu dhiisisu. Namni immoo Yesuus Kiristoos hin dhiiseera taanaani bu'aa maalii qaba nama Kiristoos hin dhiise wayii tokkotti wangeela lallabaa yoo ta'an ceeteetta dabarteetta gama sana geesseetta gama na geesseetta yoo ittiin jenne eessayyuu hin qabu namni kun Kiristoos yaala jireenya hin jiru Kiristoos yaala karaan hin jiru Kiristoos yaala dhugaan hin jiru waan ta'eef jarri kun amantii keenyarraa nu fottoqsuu jedhee dubbata Phexros wangeelli keenya jarri kun gooftaan Yesuus Kiristoosis Maatewos boqonnaa 7 irratti gaafa haasa'u karaa dhiphaa jireenya bara baraatti nu geessurraati gara karaa bal'aa kan du'a bara baraatti isa nu geessurra namoota fuudhanii karaa sanarra buusu. Kanaaf Yesuus Kiristoos irraa kan adda nu baasan seexanni kan inni itti fayyadamu sobdoota kanatti isaan qodaa seexanaati ergamtoota seexanaati jedhamudha kanan isinitti himu ergamtoota seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fakkeessanii kan hojjetan barumsa namni irratti hin beekamneen sammuu namaa fuudhanii dhaloota kana fuudhanii Kiristoos irraa fuudhanii sokkisiisu. Siyoolitti oofu saba kanaa jechuudha. Kanaaf waan jara kanaa salphaatti ilaalamu akka hin qabne miidhaa isaan geessisan balaa guddaa geessisu dhaloota kanarratti saba waaqayyoo irratti waldaa kiristaanaa irratti miidhaa guddaa kan geessisanidha waan ta'eef jarri kun waa'ee isaanii barsiifamu dirqama wangeeladha waa'ee isaanii barsiisu wangeeladha. Amilee keenya rukutuudhaa fi waan isaan itti fayyadaman keessaa inni tokko waan isaanii akka hin dubbatamne wangeela Kiristoos hin lallabdudha wangeela Kiristoos hin lallabaa kun maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Egaa har'a immoo qabxii lammaffaadha dafeen isinitti dubbadha sa'aatii keenyarraa kan ka'e qabxii lammaffaa walii wajjin ilaalla qabxiin lammaffaan namoonni gadhiisitti akka isaan jiraatan godhu jarri kun namoonni gadhiisitti akka isaan jiraatan godhu gadhiisii godhu dhaloota kana
gadhiisii godhu. Kadhannee akkuma kanaan dura goonu Waaqayyoon kadhanneetu sagantaa keenya itti fufu. Gooftaa keenya galanni siif haa ta'u. Yeroo nu laatte kanaaf ulfaadhu. Maqaan kee haa eebbifamu. Situ yeroo kana nu laatte si haa galatu. Obboloota koo biyya garaagaraa haala garaagaraa keessa taa'anii sagantaa kana hordofaa jiran maqaa Kiristoos Yesuusiin ati isaan eebbisi. Sagaleen kun yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya isaanii keessatti biqilee dachaa 60 dachaa 100 yaa Waaqayyo kan isaan irra iyyuu darbee warra kaaniif soorata ta'u haa ta'u. Sagalee kanaan kan mormu dubbii keetiin kan mormu seenaadhuma akkasumaanii godhe kan nutti mul'isu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuuf ta'ii maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra oolu. Ameen. Tole. Qabxii isa lammaffaa kana dafeen isinitti dubbadha. Egaa sagantaan kun baay'ee isin fayyada. Dubbii sagalee Waaqayyooti kan wajjin ilaallu. Ela dhaloota kana waan godhaa jiru dhaloota kan harka waraabessaati. Harka yeeyyiitiidha kan nu buusaa jiru baasaa kan nu jiru. Harka yeeyyiitii baasaa jirra waan ta'eef isinillee akka hin nyaatamnee fi sagantaa hordofaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana ammallee sagantaa kana hordofaa kan jirtan Gooftaan isin gargaaree jalqabaa amma xumuraatti akka isin wajjiniin taatan jaalala Gooftaatiin isin gaafadha. Barumsa keenya gaatti fuuna. Gadhiisitti jiraachisu. Gadhiisitti sabi kun akka inni jiraatu godhu. Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 isinii dubbisa. Kanaan duras isinii dubbiseera sagantaa isaa yeroo darbetti. Namoonni baay'een gadhiisitti jiraachuu isaanii kana duukaa bu'uu sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadheen argatanidha. Lakkoofsa 14, 15 akkasumas 18 isinii dubbise. Iji isaanii yeroo hundumaa hawwaan gara ejjituu ilaalaa cubbuu hojjechuurraas aaran galfatanii namoota jabaatanii dhaabbatiin wallaalchisanii kiyyoo isaaniittiin galfatu garaa sassata baree qabu. Garaa sassata baree qabu. Isaan warra abaarsa jala jiranidha. Karaa isa qajeelaa dhiisanii ilaala. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa ka'ataniiru. Karaa Balaam ilma Be'oor isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaallate irra bu'aniiru. Ila akkasidha jarri kun. Dubbii gowwoomsaa isaaniitiin guddisanii of jaju. Akka qajeelaa foon isaaniitti gadhiisitti jiraachuu isaaniitiinis warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa namoota reefuu baqatanii ba'an wallaalchisanii kiyyoo isaaniitti hin galchu. Warra kana karaa birmadummaa hin abdachiisu. Karaa irraa kaasanii deemaniitu birmadummaa abdachiisu. Garuu ofii isaaniitiiyyuu garboota badisaati. Namni waanuma akka gooftaatti isa mo'ameef garbicha hin ta'a. Warri Waaqayyo malee jiraatan amma inni isinii dubbisaa jiru kuni Yohaannis irra isa jiruun isinii dubbisaa jira. Warri Waaqayyo malee jiraatan ayyaana Waaqayyo keessaa argachuun gadhiisitti jiraachuu jedhanii yaada isaanii diddiiranii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kophaa isaa gooftummaa qabu gananii lo'anii ni gudduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraati. Miidhaa isaan nutti fidan keessaa ta'e laaga kana dhaga. Gadhiisittidha kan isaan jiraatan. Ofiidhuma isaanii gadhiisitti jiraatu. Cubbuun isaan hafu hin jiru. Kun sagalee Waaqayyootti dubbata. Cubbuun isaan hafu hin jiru. Cubbuu gochuun kun immoo akka birmadummaatti ayyaana Waaqayyoodha Yohaannis. Ayyaana Waaqayyoo kana akka gadhiisitti jiraachuutti fudhatu. Amma bara kana keessumaa dargaggoota keenya waan isaan ittiin jedhaa jiran kana Yohaannis dursee dubbateera. Erga karaarraa kaasanii booddee karaarraa kaa'atanii karaa Balaamirra bu'aa jallinaan argamuunidha kan isaan jiraatan. Saba kana gowwoomsanii isa kana sagantaa sattaanuttidha kan irratti dubbannu. Karaarraa kaasanii saba kana karaarraa kaasanii dhaloota kana karaarraa kaasanii ispeeshaalii warra reefuu kichuu ta'an gaafa argatan warra wangeela kan sirriitti hin beekne jechuudha. Kichuu warra kan inni jedhu wangeelli keenya ijoollee umuriidhaan kichuu ta'uu miti. Dubbii sagalee Waaqayyoo sirriitti namoota hin hubanne reefuu gara gooftaatti warra dhufanii hafuuraan reefuu ijoollee warra ta'an gaafa argatan dafanii karaarraa kaafatu jarri kun. Dafanii karaarraa kaasu. Kanaanidha kan isaan beekaman dafanii qabatu. Dafanii qabataniitu karaarraa kaasu.
Karaarraa kaasanii deemanii immoo birmadummaatti lallabu. Ofii isaanii iyyuu garba cubbuutedha sagaleen Waaqayyo. Cubbuun isaan hafu hin jiru. Sabi isaan ilaaleetu karaarraa kaata. Dhaloonni kun isaan ilaaleetu gadhiisiin sirriidha jedhee amana. Ofii isaanii gadhiisitti jiraatu waan ta'eef cubbuun isaan hafu hin jiru jedha. Kana fagoo hin deemina baruma nu jirru kana keessa hirraajuu maqaan isaanii lakkoofsa hin qabu. Namuma tokkoti maqaa meeqa qaba? Maqaa kana kan isaan itti fayyadamaniif ayyaana sana qabaatanii utuu hin ta'ini karaa balaamirra warra bu'anidha jirri kun. Bu'aa jal'inaatiin saba kana gowwoomsanii bu'aa jal'inaarraa bu'aa irraa argachuudhaaf. Dhugaan isiniin jedha yeroo darbe sagantaan kanaan dura miidiyaa irratti hojjetaa ture irratti dubbadheera. Dhiisi gabaa keenya irra hin taa'inii maaligaa gabaa keenya nu jalaan cufiinii bu'aa jal'inaati kun sagalee waaqayyo gooftaa tajaajilaatu jirutu hin ta'in akka kamitti saba sana akka bu'aa akka namni saba horsiifatee aannan irraa ilmatuutti akkasittidha. Saba isaan bira deemu isaan akka saantimaattidha kan isaan fayyadaman. Akka biizinesii jechuu hin danda'u. Kana biizinesiin cubbuu hin qabu. Kan isaanii biizinesii irra kan darbe. Hanna kan dabalate. Saamicha kan dabalatedha. Biizinesiin namni tokko birrii 20 bitee birrii 25 yoo gurgurate biizinesii sirriidha. Isaan kun garuu akkasumatti waa tokko tun hojjetiin saba kanarraa saamuudhaaf karaa bal'aamirra bu'aniiru sagaleen Waaqayyoo. Bu'aa jal'inaa. Isa kanas fuula duratti ni ilaalla. Waan isaan godhan keessaa waan isaan godhanii akkamitti amala isaanii keessattidha kan nu bal'inaan ilaallu. Garuu miidhaa isaan fidanidha amma kananii dubbachuu barbaade. Miidhaa isaan fidan sabi kun cubbuu salphisee akka hin ilaallu godhu gabaabaadhumatti. Cubbuu salphisee akka hin ilaallu. Saba karaarraa kaatee saba cubbuu hojjetaa jiru nama karaarraa kaatee nama si'oolitti deemaa jiru achumatti jajjabeessuudha hojiin isaanii. Bu'aa irraa argatanii jennaan nama suni gara jireenyaatti deebisuu otoo hin taane gara badiisaatti achumatti gooftaan si wajjin jira farda yaabbattee gara tuutu ulfaatuun si arginu. Achumatti jajjabeessuun nama gara du'aatti deemaa jiru jechuudha. Bara kana keessa maaltu nu rakkisee taayigaa fayyaa bara kana keessa tajaajiltoota fakkaatanii kan tajaajiltoota hin taanetu nu keessa jiru nu keessas ba'anii warri sokkanis ilmaa baramanii isaati. Nu keessa iyyuu jiru. Waldaa warra sirriidha jedhaman keessa jiru. Tajaajiltoota fakkaatanii garuu tajaajiltoota kan hin taane. Maaliif akka jette yoo naan jette? Tajaajilaan tokko fedha Waaqayyooti kan inni tajaajilu. Tajaajilaan tokko badisa keessaa gara jireenyaatti dhaloota fiduu. Du'a keessaa gara jireenyaatti namoota fiduu. Isaan kun garuu bu'aa argatanii jennaan, bu'aa isinirraa argatanii jennaan karaarraa badaatu isin jirtanii isin dhabuun barbaadan waan isaan barbaadan bu'aa isinirraa argatan malee waa'ee jireenya keessanii waa'ee jireenya bara baraatti galuu waa'ee gooftaa wajjin hin jiraachuu keessatti dhimma hin qaban jirri kun jalqabuma duraayyuu jarri kun Waaqayyo wajjin hin jiran ofii isaanii badaniiru garba ofii isaanii garba cubbuutii garba seexanaatii garuu birmadummaa nuu lallabu sababa kanaa dhaloonni keenya jira mitiiree gooftaan bilisa si baaseera Waaqayyo si wajjin jira akkasii gaafa namni jedhu namatti tola waan ta'eef jara kana duukaa dacha. Dhaloonni keenya jara kana duukaa dhaqeetu faarfannaa hiikamteetta wanjoon cabeera jedhi cabeera yaawwal bakka waan akkasii namatti tola utuu ta'e baay'ee gaarii. Cubbuu keessatti wanjoon hin cabu. Cubbuu keessattuu jiranii birmaduu baateet mee birmadummaan akka wangeelli kun jedhutti jiraachuudha. Cubbuu jalaa bilisa ba'uudha. Kanaan dura isinitti meera dhimma birmadummaa. Birmadummaan cubbuu wajjin hin jiru. Cubbuu yoomiyyuu cubbuudha. Cubbuun yoomiyyuu cubbuudha. Bu'aan cubbuu du'adha. Yoomiyyuu du'adha. Kana jijjiiruu hin dandeenyu obboloota. Kana hiriira nagaa yoo baatanii, hiriira nagaa miti, hiriira biraa yoo baatan hin gaddiramu. Hin gaddiramu. Bara kamiyyuu jechuudha. Isaan kun garuu nama cubbuu keessa jiruun birmaduu baateetta. Dhaloonni keenya mootii tolanii egaa waan akkasii. Sababa kana hordoftoota hedduu qabu. Hordoftoota hedduu qabu. Isinitti meera amma mana mootummaatti deeggartoota hedduu qabu jarri kun. Sababi isaa maali? Nama karaarraa kaa'ate tokko achumatti jajjabeessu waan ta'eef namni keenya musa kanan barbaade.
lamaan shayyuu dhiisuun barbaadu, cubbittis dhiisuun barbaadu, hannattis dhiisuun barbaadu, ejja sanas dhiisuun barbaadu, dhugaatii sanas dhiisuun barbaadu. Sababa kana achumatti nama isa jajjabeessummoo gaafa argatu horiitti dhangalaasee oolumee kanadha kennaa konkolaataa bitee kennaa fi amma sooromanii bakka gaafa isin ilaaltan sooromanii sokkaniiru dhugaan isiniin jedha. Isaan silayyuu isa kanadha kan isaan barbaadan. Kanaaf sababa kana yeroo baay'ee waan isin ajaa'ibu keessaa yeroo baay'ee nuun warra isaa dhugaa isaaniitti balaaleffatu. Namoonni isaaniin kan isaan jaallatan warra isaan soban kan isaan jaallatu. Isaaniin jaallattu. Baay'een keessan isaaniin jaallatu. Dhugaan isiniin jedha ilaa as deebi'a. Si waliin hin galina. Dhugaan isiniin jedha. Cubbuutu hojjettanii raajiin gaariin tokko isin irratti raajamee jennaani dhugaadhumaan isiniin jedha fudhatina. Waaqayyo dubbate miti. Waaqayyo dubbate miti. Mikiyaasi gaafa Waaqayyo karaa isaatiin gaafa dubbatu waan isin ajaa'ibu keessaa akka jedhadha. Mikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6-7 aga 8 isinii dubbisa. Raajonni warri saba koo karaarraa kaachisanidha Waaqayyo gooftaatu. Dubbata bara sana keessa. Saba Israa'el biyya Baabiloonitti akka isaan booji'aman, Asooriin akka isaan fudhataman kan godhan raajota kana. Saba kana gadhiisitti akka isaan jiraatan gochuurraanii jechuudha. Raajonni warri saba koo karaarraa kaachisan waan nyaatan argannaanidha. Dhaggeeffadha. Waan nyaatan gaafa argatan raajonni warra saba kana karaarraa kaachisan waan nyaatan waan wayii tokko gaafa isinirraa argatan akkas isiniin jedhu gaafa waa isinirraa argatan nagaadha. Jireenyi kee nagaadha jedhaniitu isinii raaju. Waaqayyotu jedha manan jedhamte nagaadha jedhanii hin himu. Nama waa afaan hin keenye immoo lolatuu sitti kaa'e jedhu. Lolatuu ka'e jedhe warra waatti hin kennine immoo jechuudha. Waaqayyo warra akkasii kanaanii jedheetu jara kanatti badiisa isaaniitti dhufuudha kan inni isaaniitti dubbatu. Isa kana itti aansaati ofiima keessanii dubbisa. Isin raajota kanatti halkan isinittiin ta'a. Mul'ata hin argitan. Isinittiin dukkanaa. Miidhaa isaanirra ga'u guyyaa biraadha kan walii wajjin ilaala. Garuu jarri kun maal jedhu waan nyaatan argatanii jennaan. Waan garaa isaan buufatan argatanii jennaan, qarshii argatanii jennaan, ejja isaanii argatanii jennaan, dhugaatii isaanii argatanii jennaan. Isaan kun hamaa isinitti irraa jiru. Yoo isin nama ajjeeftanii dhuftan jechuudha. Yoo isin nama ajjeeftanii dhuftan gooftaatu si gargaara isin jedhu. Dhugaan isinii jedha. Isinirraa argatanii jennaan. Bu'aa isinirraa argatanii dhimma mataa keessan. Jarri kun yeeyyiidha. Sagaleen Waaqayyo gaafa miidhaa isaanii kana walii wajjin ilaallee gaafa fixnu yeeyyoota waa'ee yeeyyotaa walii wajjin ilaala. Yeeyyootadha isaan. Bexaam ጨካኞች ናቸው. Baay'ee hamoodha jarri kun. Hamoodha jarri kun isa hin ilaalla. Gara fuulduraatti amala isaanii jechuudha. Garuu jarri kun gabaabaadhumatti gadhiisitti akka isin jiraattan isin gorsu ofiisaanii gadhiisittis jiraatu waan ta'eef tokko rakkinni tokko hin jiru. Kun immoo amala seexanaati. Addaamii fi waan hin iyyuu kan inni jannataa baase akkasiin seexan. Kanarraa nyaatiin isin jedhee fedheetu haasaa jalqaba. Waaqayyo isinitti naafeeti akka barbaaddan ta'a akka barbaaddanitti nyaadhaa malee jedhe seexan. Gaafa akkasiin jecha isaa irra keessa ilaaltan hiikama birmadummaa isinitti fakkaata. Addaamii fi waan hin hiikamanii ilaalame waan isaan irra ga'e. Ilaala waan isaan irra ga'e. Hidhaa bara baraa. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni samii irraa gad dhufee siqaayii kana nuuf argu kan godhe Addaamii fi Hewaan. Rakkina meeqa keessatti galan erga sanaa kaasan. Dhugaan siin jedhe Waaqayyo cubbuu hin hojjetin kana hin godhin gaafa jiru sitti naaf miti. Jarri Waaqayyo wajjin wal silolchiisudha. Hiikeera Waaqayyo akka barbaadetti jiraadhu jedhe. Waaqayyo wajjin walitti si buusuu jedhani gadhiisiitti akka nu jiraatu. Saaqii kun gadhiisiitti akka nu jiraatu. Ayyaanni Waaqayyo gadhiisiitti akka inni ta'e, gadhiisii akka inni ta'e godhanii lallabu. Amma jalqabeera. Bubbuleeyyuudhaan ayyaanaan fayyiteetta. Tokko rakkinni hin jiru. Cubbuu yoo hojjette rakkina tokko hin qabu. Yesuus Kiristoos takkaa si du'eera. Si du'eera, fixeera. Kana booddee cubbuun sirratti humna hin qabu. Calmadii hojjedhu jedhu. Akka jiru waan isin ajaa'ibu keessa takkaa mootummaa Waaqaatti irratti galmee jireenya irratti xaafanteetta Waaqayyo jireenya bara baraarraa seenaaquu kanaafuu daastaree hin qabu Waaqayyo jedhaniitu dargaggoota keenya silumaa karaa sanarra deemuu barbaadu achumaa warra kichuu ta'an kana funaananii fixan daastaree hin qabu
Astamaariin indaastirii qaba, barsiisaan indaastirii qaba. Waaqayyo maal si haqaan siin jedham. Cubbuu hojjetta taatee jennaan Ibrootaaf warra Ibrootaaf gaafa barreessu Phaawulosi amma iddoo boqonnaa sanatti hin galle waan ta'eef sodaadhaaf roommaadhaanii karaa keenya eeggataa itti hafuufunudha. Amma iyyuu achitti hin galle. Hin galle amma iyyuu achitti hin galle. Galmee jireenyaa irratti nu caafeera. Sirriidhuma nu caafeera. Yoo achirra jirate yoo eegganne amma dhumaatti nama amanamaa ta'etu fayyada malee sagaleen Waaqayyoo hin gowwoomina. Amma dhumaatti amanamaa yoo taate fayyada. Isa haala hin jiru. Jireenyi bara bara hin jiru. Hin gowwoomina. Jarri kun gadhiisii ofii isaanii gadhiisitti jiraatu. Cubbuu isaanii hojjenne hin jiru. Hin ejjuu, hin hatuu, waan isaan hin goone hin jiru. Hammeenya isaan hin goone hin jiru jarri kun. Akka isaan fuula duraatti iskiriinii isaanii irraa isaan kana miti. Akka isaan gara addaraasha isaanii gaafa dhaqxan akka isaan achirraatti suufii bareedaa uffatanii Yesuus gooftaadhaan sagalee isaanii bareechanii saba Waaqayyo isa isaan isin hin jedhan miti. Miti boroon isaanii akka kanaa miti. Akka kanaa miti. Isaan awwaala bakkeedhaanii bareededha. Keessi isaanii lafee, keessi isaanii du'a, keessi isaanii du'aadha. Keessi isaanii hammeenyaan kan guute, keessi isaanii hadha bofaatiin kan guute. Jarri hamoodha. Jarri gadheedha baay'ee hamoodha jarri kun. Kanaaf gadhiisiitti jiraachisanii saba kana Waaqayyoorraa adda baasu. Kanaaf akkasitti beekutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyootu jedhe anatu jedhe miti. Isa kana dubbachuu hin dhiifnu yoomiyyuu hin dhiifnu. Isas hin ilaalla gara fuulduraatti. Maaliif Waaqayyoon maaliif barumsi kun akka inni barbaachise isas hin ilaalla gara fuulduraatti. Deemsa keessa wal jaallataa deemna warri dhugaa warri kan keenya taatan. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurata. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa keessa kan keessa. Kanaaf hundi keessa sagantaa kan hordofaa YouTube chaanaalii kan subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, comment godhaa. Commenti keessan na barbaachisaa. Comment godhaa warri jirtan gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Facebook irratti xiqqoo kutee san gadhiisu. Guutummaa isaa sirraati yoo ta'e malee argachuu hin dandeessan waan ta'eef YouTube chaanaalii kana hordofaa hundi keessa waliin geessisaa facaasaa akkuma jarri hafuura isaanii facaasaa jiran isin immoo isa dhugaa facaasaa waliif dabarsaa sagalee Waaqayyooti kun dhimma koo miti dhimma hunda keenyaati. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jabaadhaa dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadhaa nagaatti sagantaa sattaanuu irratti. Miidhaa isa sadaffaa walii wajjin ilaalla. Maqaa Kiristoos akka inni xuraa'u godhu. Maqaan karaan qajeelaan kun akka inni maqaa gadhee godhatu godhu inni sadaffaan. Balaa guddaadha kun. Isa kanammoo torban itti walii wajjin ilaalla. Nagaa Waaqayyootiin tura. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Eebbifama. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee.